Akkam jirtu nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya har'aatiin mudannoo dinqisiisaa daa'ima mandara xiqqoo keessaa gara miiliyoonaraatti ishee jijjiiree isin daawwachiifnaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namni jireenya isaa keessatti mudannoon adda addaa isa mudata. Mudannoon sunis immoo wantoota hunda jijjiiruu fi seenaa namaa haala hin yaadamneen jijjiiruu ni danda'a. Yeroo tokko tokko maali wanti akkanaa kan nama jechisiisan mudannoowwan adda addaa argine jireenya keenya keessatti dinqamneerra. Mudannoon daa'ima xiqqoo mandara baadiyyaa keessaa baasee halkan tokko miiliyoonara ishee taasise gara Afrikaa kibbaatti dhagahame miidiyaan hawaasaa wal harkaa fuudhee gabaasaa argama. Biilboordiin suuraadhaan argitan kun karaa Afrikaa kibbaa keessatti iddoo tokko fannifamee kan argamudha. Suuraan daa'ima xiqqoo kanas miidiyaa irratti irra deddeebi'ee mul'achaa kan turedha. Daabboon harkatti qabattee suuraa kaate beeksisaa kan jirtuu fi beeksisa kana akka hojjettuuf leenjiidhaan artiistii beeksisa hojjettu isinittis fakkaachuu danda'a. Garuu daa'imni kun daa'ima waggaa 3 yeroo taatu battala jireenya ishee hiyyummaarraa gara miiliyoonaraatti ishee jijjiire carraa dinqisiisaa argatte kan agarsiisudha. Ija ishee fi qaama ishee irraa gammachuun fi abdiin guddaan ni dubbifama. Daa'imummaan fi gammachuun ishee ida'ame fakkeessanii diraamaa hojjechuu kan hin qabne miilli ishee dhoqqeedhaan bukaa'ee bishaan keessa dhaabbattee harka isheetinis daabboo amma suuraa irratti argitan kana qabattee suuraa kana kaatee turte. Suuraan kun gammachuudhaan kan guutame fuula daa'imummaa ishee irratti immoo seeqni dabalame gammachuun guddaan ija ishee fi eenyummaa ishee irraa akka dubbifamu ishee taasisee jira. Suuraa kanaan hiyyummaa ishee irraa haga dhumaatti akka baatu ishee taasisee jira. Suuraa jireenya ishee jijjiiree fi akkasuma immoo mudannoo daa'ima xiqqoo waggaa 3 kan ishee mudate jireenya ishee hiyyummaa keessaa gara soorummaatti ishee geesse waliin daawwannaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Chaanaalii keenyaaf keessummaa yoo taatan sabskiraayib sheer taasisuun hin dagatinaa. Maatii waliin ta'uudhaan seenaawwan dinqisiisoo kana fakkaatan waliin qooddannaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ifa barii tokkoon hiyyummaarraa gara miiliyoonaraatti ce'uun akkam nama ajaa'ibsiisa. Daa'imni waggaa 3 kun addunyaan itti ajaa'ibsiifama argama. Suuraan battala tokko kaate addunyaa irratti tamsa'ee seenaa ishee jijjiireera. Ogeettii artiistii beeksisa beeksisu fakkaattus isheen garuu waa'ee artiistii fi beeksisaa waan beektu waan tokko illee hin qabdu. Daa'imni kun Leetuu Kukaaniyaa Madaajii jedhamti. Afrikaa kibbaa keessatti kan argamu warshaan daabboo Albeenii oomishni isaanii qulqulluu fi mi'aawaa yoo ta'u gatiin isaas baay'ee waan ta'eef namoota baadiyyaa fi kan akka maatii daa'ima kanaa kan jiran bituu kan danda'anii miti. Daabboon Albeenii daa'imni kun harkatti qabattee suuraa waliin kaate kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Seenaan isaas asirraa jalqabaa. Daabboon amma harkatti qabattee kun yeroo seenaan isaa duubatti deebi'amee ilaalamu daabboon kun liqaadhaan kan bitame ture. Dargaggeessi ogeessa kaameraa eessuma isheedhaaf ta'u Lulungi isaanii Naanjii kan jedhamu suuraa kana akka kaase ni dubbata. Yuunivarsiitii Tiisho'aa jedhamutti ogummaa suuraa kaasuu barachaa yeroo turetti assaayimentii yuunivarsiitii irraa kennameef hojjechuuf jecha gara baadiyyaa deemee piroojeektii My Footprint jedhamu moggaasee hojjechaa osoo jiru yaada dhaloonni amma jiru boruuf egereedhaaf abdiidha jedhee kalaqeef daa'ima kana ishee filatee ture. Leetuu Kukaaniyaa hiikaan isaa ifa addunyaaf ifu jechuu akka ta'e maatiin ishee ni dubbatu. Suuraa babbareedaa piroojeektii isaa wajjiniin deemu hojjechuudhaaf suuraawwan mimmiidhagoo kaasuudhaaf daa'imni kun waan isa rakkisteef seeqaa yeroo kaan seeqxu isheerraa arguu waan hin dandeenyeef daa'ima kanaaf daabboo mi'aawaa oomisha warshaa Albeenii sana isheedhaaf bituudhaaf waadaa galee sagantaa isaa boruutti beellamatee gara magaalaatti deebi'ee yeroo sanatti garuu maallaqa daabboo sanatti bitu akka hin qabne ni dubbata. Maallaqa Afrikaa kibbaa raandii 20 haadha isaarraa liqeeffatee guyyaa itti aanuun daabboo barbaachisaa ta'e daa'ima sanaaf bitee gara baadiyyaa imalee. Barii isaas yeroo gara baadiyyaatti deebi'u garuu baadiyyichi guutumaa guututti bokkaadhaan haguuggame argee. Yeroo kana dhoqqee fi bishaan sana ija kaameraa keessatti hambisuudhaan jiruu fi jireenya baadiyyaa agarsiisuudhaaf murteessee hojii isaa itti fufuun
Daa'imni waggaa 3 akkuma iddoo mijataa jirtutti seeqa guddaadhaan guutamtee daabboo jedhame harkatti qabattee bishaan keessa dhaabattee suuraa hedduu walirratti ishee kaasee galgala erga manatti deebi'ee booda suuraa ishee kaasaa oolee keessaa isa tokko filatee fuula TikTok isaa irratti gadi lakkise. Sana booda seenaan daa'ima sanaa fi ogeessa kaameraa sanaa ni jijjiirame. Suuraan sun namoota miiliyoona bira ni gahee. Suuraan sunis namoota miiliyoona hedduutiin ni ilaalame. Suuraa sana kan argan hundi isaanii kolfa daa'ima xiqqoo fi gammachuun daa'ima irratti argan gara namaatti kan darbu waan ta'eef isaanis itti gammaduudhaan walharkaa fuudhuudhaan toora miidiyaa fi intarneetii irratti walharkaa fuudhuu itti fufan. Daabboo harkatti qabatte sana kan oomishu warshaan daabboo Albeenii namootni baay'eenis isa taaggochuu eegalan. Dhaabbatichis suuraan sun ija isaa bira, oduun daa'ima kanaas gurra isaa bira ni gahee. Waan ta'e erga xiqqoo qorate boodas namoota muraasa waan naannoo sanaaf barbaachisu istoovii gaaziidhaan hojjetu soolaarii fi daabboo isaanii mi'aawaa sana qabatanii gara mana daa'ima kanaa ni dhufan. Maatii sanas ni daawwatan. Yeroo boodas dhaabbatichi murtee isaatiin warshaa fi oomisha keenyaaf beeksisa kana caalu argachuu hin dandeenyu jechuudhaan ogeessa suuraa sanaa fi daa'ima xiqqoo kana suuraa isaa maallaqaan bituun beeksisa dhaabbatichaa akka taasisatu ni murteessan. Maallaqaan bituudhaan beeksisa dhaabbatichaa akka ta'u murteessan. Maallaqa hedduunis suurichi ni gurgurame. Maal jettu kaa? Jireenyi waan hin yaadamne kitila of keessaa qabdi. Barii tokkotti inni tokko kan qabu hundaa gaafa dhabu, akkanumatti immoo namni tokko battalaan mudannoo xiqqoodhaan jireenya isaa akkasitti ni jijjiira. Barnoota isaatiif jecha assaayimentii hojjechuuf kan dadhabe barataan yuunivarsiitii sanaa ofii isaa battala tokkoon sooressa ta'e arge. Daa'imni xiqqoon sun immoo seeqaa fi kolfa namatti darbuun yeroo ammaa kana akka ifaatti iftee addunyaa irratti beekamtuu fi maallaqaanis miiliyoonara taateerti. Maatiin sababa isheetiin dukkana hiyyummaa keessaa bahaniiru. Daa'ima isaaniis maqaa ishee duriin kan waamu osoo hin taane amma maqaan daa'ima kanaa Miss Albaanii jedhamtee ni waamamti. Albaanii Breed Girl jedhamti. Ogeessi kaameraa sunis amma abjuun koo milkaa'eera jedha. Gara fuulduraattis iddoowwan baadiyyaa Afrikaa kibbaa keessatti jiran hundumayyuu mul'isuu fi addunyaadhaaf agarsiisuun hawwii kooti jedha. Miss Albaaniin maallaqa miiliyoona isheedhaa kanfalameen jireenya ho'aa fi guutuu maatii ishee waliin jiraachaa argamti. Daa'imni xiqqoo mandara xiqqoo keessa turte barii tokkoon gara miiliyoonaraatti jijjiiramteerti. Ogeessi kaameraa lungi isaanii warshaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti argamaniin hojii isaa kana arguudhaan kenna baay'eetiin isa dinqisiifachaa argamu. Suuraan kunis qalbii namoota baay'ee bitee Miss Albaaniif jaalalaa fi kabaja qaban mul'isaa jiru. Artistoonni biyya sana keessa jiranis kabajaa fi jaalala daa'ima kanaaf qaban ibsaniiru. Mee maal jettu? Ani garuu eebbi hin yaadamne mudannoon akkasii fi battalli akkasii sin haa arguun jedha. Seenaa biraatiin haga wal arginutti nagaan turaa. Miidiyaa keenyaaf keessummaa yoo taatan sheer sabskiraayib taasisuudhaan